Macaafa seera uumamaa boqonnaa 41 lakkoofsa 50 dubbisa. Waggoonni beelaa utuu hin dhufin dura Yoosef ilmaan lama godhate. Isaanis Aseenaat intala Phexros Faar luba onaa sanatu du'eef. Yommus Yoosefi Waaqayyo rakkina koo hundumaa mana abbaa koo hundumaas na irraanfachiiseera jedhee ilma isaa hangafaa Minaaseetti moggaase. Minaasee jechuun irraanfachiisuu jechuudha. Isa lammaffaa immoo Waaqayyo biyya anitti gadi deebi'e keessatti akka horu godhe jechuudhaan Efreem jedhee moggaase. Efreem jechuun horu jechuudha. Matureen ganama kanaa kanan dubbadhu hin irraanfatta kan jedhu. Tasuma raawwattee barabaraan isa kaleessaan agartu. Iyya kunkudhoofte bara 2015 roobiidhee torbanarraa utuu addeeme yooti hin deebu harka kee ol kaasee ergaan qaba. Wanta hammarraatti simiidheef sirra ture lamuu lammataa hin argitu hin irraanfattaati. Matureen ittiin har'a guyyaa bara 2016 guyyaa lama qanii lama yookaan lama inni lakkoofne Waaqayyo akkanaan jedhee saba kootiin hin irraanfatte jedhi. Maal irraanfata beektaa sabni kun? Makaraa irraanfata, rakkina irraanfata, hiyyuma irraanfata, sodaa irraanfata, beela irraanfata, dhaba irraanfata, jibbamuu irraanfata. Haleluuyaa! Sagalee keessan baasaa nan irraanfadha jedhaa guddisaatiin. Lafa hojiidhaan gasi buusanii si argasanallee sammuu kee keessa hin irraanfatta. Amiin jedhika. Baadiyyaa yoo si kaan amman irraanfatta booleesii godha Waaqayyo. Waan ati irraanfattu tokko sirratti hima. Dhukkuma nanna kee keessa jiru, rakkinaan sammuu kee keessa jiru, qaama kee keessa kan jiru hin irraanfatta jedha Yesuus ganama kana. Achi ceetee maqaa moggaafatta. Maqaan kinniti moggaafattu tokko hirna Waaqayyo rakkina irraanfachiisee irraanfachiisa moggaafatta. Inni lammaffaan Efreem jette. Efreem jechuun horuudha. Bara 2016 ergaansii qaba. Hin horta hin ballifatta. Bara 2016 diina kee xiqqeessi ilaali. Fira kee immoo qabeenya kee immoo bal'isi ilaali. Irkaduu si'a sadi ameen jedhiga. Tokko lama namni sagalee kun naataa jedhu amiin jedhu saluma. Inni lammaffaan Efreem jechuun horuudha. Hin horta. Biyya qonqaa hin baay'atte kana keessatti ati hin horta bakka. Hinuma horta bakka. Ijoollee hin horta, qabeenya hin horta, nama hin horta, ganzaba hin horta, harki kee eebba baata, miilli kee eebba baata, wayyaan kee eebba baata. Har'aa jalqabeen sirratti dubbadha. Har'aa kaatee ati nama horuudha jedha Waaqayyo. Iyyoob 36 akka jedha. Akkasuma gidiraa isa afaan sitti banu keessaa gara iddoo bal'aa lafa warra rakkisuun hin jirretti sin baasa. Na baasa jedhe nama si biraa qabi. Nan baa lafa bal'aatteedhi. Nan baa maqaa Yesuusin jedhe. Misiraachoo hin baata jedha Yesuus.